Naayijeeriyaa gara kaabaa bulchiinsa Kaanoo keessatti jaalalli maseeneera. Akkasuma jaalalli hadhaawee jira. Naannoo kanatti dhiironni lama al tokkotti dubartii tokko wayita fuudhan. Oduun kun ataakaroo akkaan hamaa ta'e hawaasa keessatti uumee jira. Ka'umsi dubbii kanaa dubartii ganna 32 Haawaa Alii Mariiriiti. Dubartiin kun gonkuma waliin dhoftee dhiirota lamatti heerumti taanaan adabbii cimaatu ishee eeggata. Naayijeeriyaa keessatti bulchiinsi Kaanoo kan seerri shari'aa keessatti hojiirra oolaa jirudha. Akkaataa seera kanaan immoo dubartiin tokko dhiira tokko olitti heerumuu ni eegga. Dubartiin kun kan heerumte wayita abbaa mana Mariirii namni waggaa 40 manatti gale nama biraa kan sirriira ciisu arge ture. Ibraahim dhukkubsatee wal'aansaaf bakka biraa ture wayita manatti deebi'u wanti badaan kun ta'e isa eege. Ibraahim haati warra isaa Mariiriin bakka inni hin jirretti hayyama isaa malee heerumuushitti baay'ee gaddee akkaan siiqeqe. Isheen garuu durumaanuu akka wal hiikanii turan BBCtti himte. Osoo gara maatii isaa hin deemin dura akka na hiike natti himee ture. Kanaafan heerume. Erganni hiike naan jedhe boodaan heerumuu akkan qabu of amansisee ofitti hime jetti. Ibraahim garuu gonkumaahu akka haadha mana isaa hin hiiknee fi ammallee haadha warra isaa akka taatetti akka ilaalu dubbata. Namoonni kunneen bultii jaaratanii waggaa 17 waliin jiraatanii jiru. Ijoollee 6 waliin horaniiru. Ani gonkumaahu isii hiikee hin jiru. Na hiikee jiraa kan jettu yoo taate mee ragaan ishii xalayaan an barreesseef meessa jirti jaa Ibraahim. Naayijeeriyaa keessatti namoonni yeroo wal hiikan baay'een isaanii afaaniin yookiin ammoo xalayaadhaan wal beeksisu. Waan isa mudateen onneen isaa kan cabe Ibraahim dhimma kana qaama shari'aa hogganutti iyyatee jira. Dhaddachii dhimmi kun irratti ilaalamu irrattis seenaan jaalalaa haaraa haadha warra isaa gad fageenyaan qoratamaa jira. Namoonni 3 iddoo tokkotti qoratamaa jiran. Namtichi lammaffaa kan aadde Mariirii fuudhe Baalaa Abdusalaam Jaama maqaan isaa umriin isaa waggaa 35. Dubartiin kun abbaa warra ishee duraanii akka hiikte erga itti himte booda fuudhuu isaa dubbata. Sirna gaa'elaa raawwatanii naayiraa Naayijeeriyaa 20 akka itti baase dubbata Baalaa Abdusalaam. Bakka biraa taa'itiin maallaqa ergeef wayitaan gara Kaanootti deebi'u isheen haadha manaa koo taate na eegde jechuun BBCtti hime. Akkaataa seera shari'aatti haadha manaa nama jalaa fudhachuu isaatiin adabbiin isa mudachuu danda'a. Mariirii fi Abdusalaam erga wal fuudhanii waggaa 2 amma Mariiriin garaa qabdi. Mariiriin yeroo ammaa ijoollee 6 abbaa warra ishee duraanii Ibraahimitti gattee manaa baatee jirti. Baalaa Abdusalaam ammoo hanga dhimmi isaa qoratamee gar tokkotti ba'utti akka Kaanoo gadhiisee akka hin deemne poolisiidhaan ittifameera. Hoogganaa poolisii naannoo Kaanoo kan ta'an Gawunii Murtalaa gochi kun yeroo jalqabaaf kan mudate ta'uu dubbatanii maaliin akka xumuramu tilmaamuun na rakkisa jedhan.